Akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa barnoota nama qabadhee jiru waa'ee lakkuu ulfaa'uu yookaan daa'imman lakkuu godhachuu kan jedhudha. Inni jalqaba eenyufaatu carraa lakkuu da'uu olaanaa qaba. Eenyufaatu carraa daa'ima lakkuu godhachuu olaanaa qaba kan jedhudha. Inni lammaffaa immoo lakkuu ulfaa'uu laalchisee kan nuti beekuu qabnu maali kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Gadameessa keessatti daa'imni lama yoo uumame lakkuu jenna akkuma beekamu jechuudha. Lakkuun yookaan daa'imman lakkuu ta'anii gadameessaadhaa keessatti uumaman kophaa kophaatti of kaltiif bishaan gubbee qabaachuu danda'u yookaan immoo of kaltiif bishaan gubbee tokko qabatanii uumamuun waliif qooduu ni danda'u yookaan bakka tokkotti kanneen kana lamaan qabaachuu ni danda'u jechuudha. Garuu of kaltiif bishaan gubbee tokkoon uumamanii wayita waliif qoodan carraan dhibeen adda addaa walirra geessisuu isaanii yookaan uumamuu isaanii dabala jechuudha. Lamatti of kaltiif bishaan gubbee tokko qabaachuun dhiibbaa adda addaa daa'imman sana irratti uumuu danda'a. Haadholii ulfa dhibba keessaa harki sadii ulfi isaanii lakkuu ta'u jedhamee tilmaamama. Dubartoota ulfaan 100 keessaa dubartoonni sadii lakkuu ulfaa'u jedhamee tilmaamama akka waliigalaatti akka addunyaatti jechuudha. Akkamiin lakkuu ulfaa'uu danda'ama yookaan eenyufaatu lakkuu ulfaa'uu danda'a kan jedhuufi ulfa lakkuu kan fidu guutummaatti yoo hin beekamne iyyuu kanneen armaan gadii carraa isaan daa'imman lakkuu ulfaa'uu yookaan daa'imman lakkuu godhachuu isaanii ol ka'aadha. Inni jalqabaan umuriin haadhaa waggaa 35 fi isaa ol yoo ta'e yeroo hedduu waggaa 30 kan jedhan jiru waggaa 35 kan jedhan jiru waggaa 30 hanga 35 ol yoo ta'e carraa daa'imman lakkuu godhachuun ni dabala jechuudha. Akkasumas al 5 fi isaa ol yoo kan da'an ta'e dubartoonni al 5 fi isaa ol da'an dulluma jala jechuudha. Carraan lakkuu isaanii godhachuu ni dabala jechuudha. Akkasumas immoo haati ishee lakkuu yoo deesseetti ta'e haati dubartii sana yookaan haati dubartii ulfooftee tokko haati ishee lakkuu deesseetti yoo ta'e dubartiin sunis carraa isheen ulfa da'u ulfa lakkuu godhachuun ol ka'aadha jechuudha. Firri karaa haadhaa lakkuu kan da'an yoo jiraatan dawaa ulfa fidan shamarran wayita fudhatan bifa artificial fertilization kan jedhamu bifa ammayyaawaadhaan yoo tariitii fakkeenyaaf abbaan manaa dhashuun mucaa godhachuu danda'u yoo ta'e bifa ammayyaawaadhaan artificial fertilization yoo deessite carraan daa'imman lakkuu godhachuu ishee ol ka'aadha jechuudha. Akkasumas immoo duraan lakkuu deesseetti yoo ta'e haati tokko kanaan dura daa'imman lakkuu qabaatte marsaattaanutti carraa isheen lakkuu da'uu ol ka'uudha jechuudha. Akka waliigalaatti kanneen kanadha kanneen carraa lakkuu godhachuu isaanii ol ka'a. Haa ta'u malee eenyuyyuu dubartiin kamiyyuu carraa lakkuu godhachuu uumamumaan qabdi. Sababni isaas dubartoota 100 keessaa dubartoonni sadii carraa lakkuu da'uu qabu waan jenneef. Mallattooleen ulfaa yeroo kamii mul'atan wayita ulfa lakkuu garmalee cimanii mul'atu. Fakkeenyaaf dubartiin tokko yeroo ulfootu akka waliigalaatti amara balaqqamsiisuu darbee yookaan tuttufsiisuu qabaachuu dandeessi. Yoo lakkuu ulfoofte immoo garmalee waan sun balaqqamsiisuun kun tuttufsiisuun kun hin dabala jechuudha. Akkasumas gadameessi garmalee guddata. Sababni isaas daa'imman lama gadameessa keessa jira waan ta'eef gadameessi isaanii gadaan isaanii garmalee ariitiidhaan guddata jechuudha. Akkasumas immoo garmalee dadhabsiisaa fi hafuura kutaa dubartiin daa'ima tokko ulfoofte darbee dadhabsiisaa hafuura kutaa waan akkasii qabdi. Haa ta'u malee kanneen lama yookaan lakkuu ulfaan waan sun daran cimee mul'ata jechuudha. Hawwiin maatii hedduu yookaan hawwiin namoota hedduu daa'imman lakkuu godhachuu akka ta'e beekamaadha. Hawwiin maatii hedduu lakkuu godhachuu ta'e iyyuu ulfi lakkuu haadha irrattis ta'e daa'ima irratti dhiibbaa fidu qaba yookaan dhiibbaa fiduu ni danda'a. Isaan keessaa muraasni yookaan dhiibbaa gadameessa haadhaa keessatti lakkuun uumamu yookaan lakkuu ulfaa'uun qabu keessaa inni tokko wayita ulfaa garmalee balaqqamsiisuu. Hypermesis gravidae jedhamu kun garmalee balaqqamsiisuu gonkumaa nyaata nyaatte garaa taa'uu diduun mudachuu danda'a jechuudha kanneen akkasii biratti. Inni garbiraan dhiiga hir'inaa fi garmalee dhiiguu wayita ulfaa ciniinsuuf da'umsaa akkasumas da'umsa boodaa ni dabala. Kanneen daa'ima tokko ulfaanii da'anirra kanneen daa'ima lakkuu ulfaan yeroo ulfaa carraa isaan hir'ina dhiigaa godhachuu carraa isaan yeroo ciniinsuu da'umsaa fi da'umsa booda hedduu dhiiguu isaanii ni dabala jechuudha.
Inni gara biraan carraa baqaqsanii yaaluun yookaan opereeshiniin da'uun ol ka'aadha. Sababni isaas daa'imman lamatti dhufaa jira waan ta'eef haalli taa'umsa isaanii sirrii ta'uu danda'a waan ta'eef kanneen daa'ima tokko ulfaa'anirraa yookaan gadameessa keessatti uumamanirra kanneen lakkuu ulfaa'antu carraa baqaqsanii yaaluun da'uun isaanii ol ka'aadha jechuudha. Akkasumas yeroo malee ciniinsuun dhufuu fi bishaan gubbee dhangala'uu danda'a. Preterm labor and preterm premature rupture of membrane kan jedhamu osoo yeroon hin gahin bishaan gubbee dhangala'a akkasumas immoo osoo yeroon hin gahin yookaan osoo ulfi 37 gahin ciniinsuun dhufuu danda'a jechuudha yoo lakkuu ulfaa'an. Akkasumas carraa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa fi sukkaara wayita ulfaa ol kaasa. Hypertension and diabetic during pregnancy. Ulfa waliin kan wal qabate dhiibbaa dhiigaa akkasumas ulfa waliin kan wal qabate dhibee sukkaaraa godhachuun kanneen lakkuu ulfaa'an biratti ol ka'aadha jechuudha. Akkasumas daa'imni osoo yeroon hin gahin dhalachuu fi dhibee adda addaaf saaxilamu akkuma olitti jennee ciniinsuun osoo yeroon gahin dhufuu danda'a jenneerra osoo yeroon gahin ciniinsuun dhufuun kun immoo akka isaan yeroo malee dhalatan taasisa kun immoo dhiibbaa adda addaa fidee dhufa jechuudha. Akkasumas gadameessa keessatti daa'imni miidhamuu fi qaamni isaanii haalaan uumamuu dhiisuu intrauterine fetal death, intrauterine fetal demise yookaan stillbirth kan jedhamu miidhamanii dhalachuu yookaan garaa keessatti miidhamuu mudachuu mala jechuudha. Haati tokko ulfa lakkuu godhachuun ishee yoo mirkanaa'e yookaan yoo beekame hordoffii wayita ulfaa haalaan fudhachuu akka qabduu fi akkasumas kan isheen da'uu qabdu sadarkaa hospitaalatti akka ta'e beekuu qabdi. Sababni isaas carraan baqaqsanii yaaluun danda'uu ishee ol ka'aa waan ta'eef. Akka waliigalaatti kan hin qabadhee jiru kanumadha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.